Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisena. Ayya pamita. Sigadanna ya Allah ya bari. Arju magen kamne zari. Ya Rabbi imani nujari khidmati nugargari. Sigadanna ya Allah ya bari. Arju magen kamne zari. Ya Rabbi imani nujari khidmati nugargari. Ya Rabbi mani nujari khidmati nugargari. Dura dubbi kiya maka rabbal ala khairi maramaka satinga bujala guftaran nugaya thumma alhamdulillah موتي دنيا آخرة فاروني سأملا فلا تمانا ما نفرق رسولا محمد الأمير أنبياء مرسلا كرانساني تدريرا كجيلا عليه الصلاة والسلام على نبي المختار يا ربي من النجاري خدماتني نقرقاري قالني كان ساعتي موتي أرتب سما كولتنا نسكوفت الرحمة تلساك سانو فرجومي والنعمة فلتنو فرق كراجين إسلام نكرن يوم ملكي بيعلما يكاكين نور ليسي أبرارما يا موتي أرضي في سماء أكرتي نقرقاري يا ربي ما ندن جاري خدماتي نقرقاري gargaar sakiti waa dubbachuu dandeenya jecha waan gaggaarii nuuf kaya fangeenya khayrii waliif dhaamne yorraa waliif geenya ummataan nuuf gahee keessa yaada keenya ol nu qab yaa rabbii beeytaajaa keenya milkaa'uudha haajaan keenya nu milkeessi yaa jabbaari yaa rabbii imaanin nu jaari khidmaatiin nu gargaarii गोफ्ता के न्यागारी यो gargaar se banna amma rabbi nura be zarra dubbanna inda kanne wada waleef senne gamna yakatahu kamru wal birakayna dem sadini dunya walitdamanna himne rabbi birajri barbadanna kadanne gargaar se banna rabbi ke न्यागारी يا ربي إيمان نجاري خدماني نقرقاري الحمد لله انجرد الدبس نقوبتاتو كي جمعو في نبيسس أرجو مساكي ساومري نتيسس وقنقي ونتمون دبس يا قوبتا خلقي تيدون يعرنو كيس أتنوب دبسي نقاسن ريسي أمتا هيرين دنيا وللرافا كيسي ونتنوا كبو ربي نمجيسي إني زندادا وان دبسرسي وان فقاتنو ليسي نوكاو دان ديكاري يا ربي من النجاري يا خدماني نقرقاري أمتا محمد أمتا فارفمتو كان خير أمتا جدمتي واممتو والنسكرن يا ربي المرتو جل ربي تقوم سورتي تقوم قمت وراتي نوامبر اندقمتو سببا وممت بيك تتابعتو أمة قرآن فديسا قرفمتو ججاب وجرق ما كيساتو بلالتو نبي محمد لبه رجالتو نقابر من الراجلاتو تهوسي قرن أمرتو يا ربي كما قلبي النجاري يا ربي إيمان النجاري خدماتني نقرقاري وجينك يا ملك نرحنت مرمله بولي وناكا قلبي نتنجمله دي فمنا قدا جيشوسن قدنه أمس كما قلبي واسن اتدامنه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kan muslimaa kan waaqeffataa kan kiristaanaa hundi keessanuu ashama harka fuune jirra jirtu baga jiraattanii baga gammaddanii
hundi keenyaa'u baga gammannee hedduu namuu gammachuu ibsachaa jira. Ammallee gammachuun teenya irruu waa hedduu jira. Yoo dhagahame sagalee takka takka naaf kennaa, yoo dhagahame ittiin fufaa. Sagalee takka takka namni irra jirtan kun yoo kadhagamu taate, sagaleen yoo kadhagamu taate tokko tokko naaf tuqaa ajandaatti fufnaa jechuudha. Oke, dhagahama. Hayyee akkasii baga gammaddanii irra deebinee baga gammannee obboleeyyan keenya warra hayyoonni keenya nuuf jecha hidhaa turan nagayaan bahanii jiranii. Akkasuma gammachuun teenya ammallee irruudha. Obboleeyyan keenya warra hayyoota beeknu malee warreen hin beekne mallee kumaatamaan gartee ilmaan hiyyeessaa hundi hidhaa jiranii. Saniifillee gartee qabsaa'uu nama dirqama tahaa. Isaanillee warreen ammallee hidhaa bahan kunillee wanni bahuu malee gartee gaaraantii ittiin baha waraqaa gartee hayyamaa tamanni hidhaa ittiin namaan baasu san hin arkanne. Akka obboleessi keenya Shamshaddiin guyyaa dura jalqaba bahe ibsetti ammallee manuma hidhaa rakkoo keessaa gabbaane malee mana hidhaa guddaa keessa jirra. Ammallee waan kana booda ta'u hin beeknu jee akkasii. Saniifuu namni gammachuu keessa qoteeti gartee emooshonaal ta'ee waan ta'u jira. Gammachuun tunis daangaa qabaachuu qabdi. Hanga gammadanii jira gammanne dhugaa olmaan gammanne waan nu hafeefu waan nu hafe san irratti obboleeyyan keenya ilmaan Oromoo kumaatamaan kan mana hidhaa keessa jiranii ammallee dhumu jiruunis ni jiranii. Eega yoonni keenya bahan gartee gammachuu isaanii ibsachuuf gabbahan meeqaantamii hidhamaa jira. Kun hundi dhaabbachuu qaba. Kanaaf meesii wal sharshar godhaa dafa dhaabbachuu qabaa. Akka yaada kiyyaati dhaabbachuu qabaa. Ammallee ka duraan hidhaa jirullee bahuu qabaa. Yoo gartee mariin biyyoolessaa tun kan sirrii taatu taate hidhamtoonni siyaasaatii fi gartee hawaasni nagaa ilmaan qeerroon qarreen jaarsa jaartii manguddoon hundi ka hidhaa jiru hundi bakka takkatti bahuu qabanii. Bahanii gartee kun sossoba gartee hayyoota hanga tokko qofa baasanii cinaa tokko dhiisuunis hin barbaachisu. Ammallee hayyoonni hedduutu hidhaa jira. Gama abawoo tokko hin baane, gama adda bilisummaa Oromoo jechuun tokko hin baane, kakaafaa'olleen akkasumatti miseensi isaanii kumaatamaan hidhaa jira. Saniifuu waliif sheer godhaa. Gammachuu tana qofa namni gartee daanga'ee gammachuu tana qofa dhiichisaa ooluun hin barbaachisu. Amma boodallee waan ta'u hin beeknu waan dhufu hundaafuu of qopheessuu qabnaa jechuu kiyya. Waan hedduutu gana nu eeggata. Gammannee daangaa dabarree sana qofa irratti biiziin taanu maaltutti aanaa amma kana booda isaan amma hayyoonni hangi qubaan lakkaa'amanii bahe namni eega Jawaar hidhamee firma hedduu hidhame kuma dhibba akka cidhe haatutti hidhaa jira. Namni dilli sun mee gabbaanii jiran dhiifamni godhameefi jira. Jara kana hunda badii qabaataniiti Oromummaa qofa fidamanii warri sun hundaahu akka bahan amma warri dandeettii qabdan keessaafis alaahis dhiibbaan amma godhamuu qabaa. Gammachuu tana qofa irratti biizii akka hin taane namuu yaaduma kannachuu gammachuu ibsachuu gartee malee warreen hafansaniif gartee namni dubbachuu jiru hin jiru. Ammallee nama hedduutu hafe hayyoonni gartee adda bilisummaa Oromoo Korneel Gammachuu Ayyaana, Gannasaa Ayyaana, Daawit Abdataa hedduudha. Abdii Raggaasaa hedduudha. Kan maqaa isaanii lakkaa'een fitne hedduudha. Akkuma warra beekamu kan addunyaan illee gartee dhiibbaa godhuu dandeessu warreen hin beekamne ilmaan Oromoo gartee ka hadhayyeessaa kumaatamaan hidhaa keessa jiranii warreen saniifis dirqama sagalee ta'uu qaban. Akkuma ijoollee Suudii jirtu gartee kumaatamaan mana hidhaa jirtu san namni dubbattu hin jirretti warri mana hidhaa biyya teenyaa sun keessa jirus akkasumatti kumaatamaan sanii ol ka Suudii ol hidhaa keessa jiran namni biyya teenya keessatti jechuudha. Saniifillee sagalee ta'uu qabanii. Kaafe ijoollee Suudii san gartee saniifillee sagalee ta'uun dirqama. Gartee gammachuun teenya waliin dhaabbachuu qabdi jechuu kiyya. Tokko qofarra cilleeffatanii hanguma hayyootuma waa xiqqoo hanga gabbeessan gartee yoo armaan baabura qabsooti dhugaadha. Addunyaanis ni beekti, namuu ni beeka. Mootummaan Itoophiyaallee waan ofirraa sodaatuuf ni beeka. Siyaasaallee nama dandeettii gahaa qabu. Gaafa Ameerikaatti akka addunyaatti ni dandeettii nama guddaa qabu, nama dhageettii qabu. Warreen isaan san hayyoota san tiifachaa qabee san tiifachaa kan gana gartee mana hidhaa keessa jiru saniif falmachuun dirqama. Ammallee marii biyyoolessaatti yoo sirrii taatu taate waliigalatti hayyoonni hundinuu bahee hundi
wanni Itoophiyaa bulchina jiru sun guutuu walitti dhuftee yoo mari'attee furmaanni ni dhufa furmaanni karaa qawweetiin hin dhufu duraan hayyuun lafa kaa'e Jawaar Mahammad duraan hime saniif waan takkaaf qofa dhiichisaa ooluun gartee gammachuu xiqqoo takka oguu harkanne gartee sanuma qofatti biizii ta'uun nu barbaachisu waan hafeef gartee waan hafeef mirga fi hafe gartee nama mirga kasirraa hafeef falmachuun dirqama keenya tetteenyee gartee gammachuma tana qofa ibsachaa ooluun gammachuma gartee baga gammaddanii gahee guyyaa duraatiif gammannee dhugaan namoonni keenyaaf kan gammanneef hin jiru diina oromoo taate malee namni gartee hidhamtoonni siyaasaa hayyoonni siyaasaa hidhaarraa baanii hin gammanne hin jiru nuti alhamdulillah baga gammannee hundi keenyaa'u irra deebiitiin isin jaa ammoo waan hafeef gartee tasgabbii qabaatanii namni ilaalcha yaadaa garagaraa qabullee waliigalee oromummaa fi oromiyaa irratti waliigalee paartii fedhe haa deeggaru waan fedhe haa deeggaru gartee tokkummaa ta'e tokkummaan kagartee oromoon hunditti waliigaltee oromiyaan itti nagaa harkattu biitti Itoophiyaa sun itti nagaa harkattu ta'uu qaba saniifuu waliif sharshar godhame saniifuu gammachuu tana qofa jala bannee gartee namuu gammachuma ibsachuu qofa osoo hin taane maaltu itti aanaa yaaduu qabnaa hayyootni ammallee maal keessa akka jirani gartee maaltu isaan eeggataa wanni imanni isaanii adda citee bahan malee ammallee namni kun gartee wala bajaamee kanni waraqaan mallattoo fi harka kan namteef hin jirtu akka obboleessi keenya Shamshaddiin Xahaa galgala dura bahan ibsatti saniifuu hundi keessanuu gartee emotional hin ta'ina gammachuunis daangaa qabaachuu qabdii hanga dandeessan waan dandeessaniin hayyoota keessan tiifachaa hayyoonni waan godhu ni beeka garuu hawaasni akka hawaasaatti hawaasni oromoo jechuu akka hawaasaatti warreen hafe saniif warreen mana hidhaatti hafaniif qeerroo fi qarree kumaatama mana hidhaa jirtu saniif sagalee ta'uu qaba warri jijjiirama kana fide eessa jiraa jette Daraartuun dhuga qeerroo fi qarreen sun hundinuu Jawaar fa'aa wajjin mana hidhaatti turan gaafa sanirraa eegalee mana hidhaa jiran wareegamaa caaluu irraa kaasee ilaa hangammaan namni hidhamaa jira kan du'aa jira saniifuu ammallee warreen mana hidhaatti hafe suniif sagalee haa taanu warreen sunillee bahuu qabanii bahamee namuu ilaalcha garaagaraa qaqqabu dhiisee walitti dhufee yaada bilchaataa mari'atee hawaasa ceesisuu danda'u irratti akka waliigalan abdiin qaba saniifuu ammallee deebi'ee ijoollee su'uudiitiif warreen sagalee ta'aa jirtan itti fufaan isin jaatti jabaadha obboleeyyan keenya osoo ifiif hidhaa jiraniiti warreen hidhaa jiraniif gammachuu isaanii wallaa ibsachaa turanii hedduu waan keessa namaa tuqaati isaanillee rabbiin ammumatti haa baasu obboleeyyan keenya hidhaa turan sanillee warreen kaaniifillee rabbi nagaa haa fidu biyya teenyallee rabbi nagaa nuuf haa godhu hundaa'u wal faana haa godhu gartee barri 2022 kun gartee bara gabrummaan itti xumuramtu gartee bara tokkummaan itti dagaagdu bara gartee nageenyi lafa qabatee oromoo haati hiyyeessaa boo'icha dhaabdee gartee gara misoomaa gara dagaaginaa deemtu rabbi nuuf haa taasisu furmaata haa fidu mee kanarratti namni yaada qabdan yoo jiraattan invite ergadha invite ergadha kanumaan isin jaati jajjabaadha gartee gammachuun teenya walit dhaabbattu ta'uu qabdee rabbiin furmaata nu haa fidu hunda keenyaahu kaduu efillee rabbi rahmataa godhu kajiruuf umrii barakaa qabdu rabbi haa kennu biyya teenya gartee rabbiin gartee kana booda du'aa fi gartee boo'icha haadha hiyyeessaa rabbi nurra haa dhaabu jennaa gama kaan innis abbaatti tattaafataa namuu ofirratti tattaafatee akka jirutti bakka jirutti namuu waan danda'een wal cinaa dhaabbatee wal gargaaruu qaba tarmaan isinii dhaamaa obboleeyyan kiyya galatoomaa ulfadhaa yoo wanni biraa jiraattee yoo dogoggoree dhiifama dogongoree yoo dogoggoree ilma namaati dogongoruu hin danda'a waan ta'eef asumaan dhiifama isin gaafachaa yoo gartee
hin dogongorinis yaada sirrii ta'es rabbumaatu gartee sirriirra naa kaa'e jedhi yaada galatooma ulfaadha waliif shershar godhaa gammachuu daangaa hin qabne tana dhaabnee gartee waan nuuf maaltu nu eeggataa irratti itti jabaachuu qabna dhugaadha baga nuu bahan isaanii alhamdulillah ammallee irra deebiitiin jaa bahuun isaanii nama hunda gammachiifti nutillee dhibbaa dhibba gammanne garuu irra guddaan namaa sooshaal miidiyaa irraa gammachuu qofa ibsachuu jira malee maaltutti aanaa kan namni yaadu jiru hin jiru warri mana hidhaatti hafe san kumaataman kaafe sun qeerroon sun meesii jirti mee qeerroon namni quban qabne sun gartee achi keessa miidhamaa jiru kan mana hidhaatti ba'anii dhumaa jiran sun mee sun hundinuu bahuu qabanii manni hidhaa hundinuu dhibbaa dhibbatti warra yakka dabaa dhugumaa hin malamaltummaa fi yakka hin taane hojjete suni dhugaadhaa hidhamuu qaba asii namni yakka dalagee kamuu biyya kamittuu seera biyya kamittuu hidhamuu qaba garuu yakka malee maqaa sabummaatiin maqaa oromummaatiin hidhamuun doorsifamuun hin taatu tun hundinurra dhaabbachuu qabdii ilmaan oromoo bakka jirtanii wal cina dhaabbadhaa keessaahis alaahis akkuma duraan dhiibbaa godhaa turtanitti ammallee itti fufaa obboleeyyan keenya kasuudii jiru saniif dhibbaa dhibbatti sagalee tahaa warri keessa jirus qeerroo biyya keessaatiif akkasumatti hayyoota biyya keessatti hidhaa mana hidhaatti hafaniif hundi keessanuu sagalee tahaadhaan dhaamsa kiyyaa an isin caalaan beeku anis yaaduma dhuunfaa kiyyaatiin ibsadhaa baay'ee naaf galatooma isinitti yoon dheeresse dhiifama asumaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu sheer waliif godhaa warra gammachuu gartee gammachuma jala deemu malee waan biraa gartee waan itti aanu irraanfateef ni gala jeeti yaada gammachuun qoftiin nun barbaachiftu gammachuu gammanne alhamdulillah baga gammanne garuu waan itti aanu ammallee isaan san hidhaa guddoo keessa ba'an malee ammallee hidhaa xiqqoo keessa jiran maaliif yoo waan takka irratti mormiin takka dhufte hayyoonni keenya san ammaas akka hidha deebi'an nama shakkisiisaa nama yaaddeessalleedha saniifuu san hundaa rabbi nurraa qabu waliigaltee illee tasirrii rabbi haa godhu hundaafuu jajjabaadhaa waliif sheer godhaa wal bira dhaabbadhaan isinin jaa hayyoota keenyaafillee eegumsa jabaa kannaadha warra hafaniifillee sagalee tahaa goldeeftanii rafinaa hidhaan silaa'uu qoraasuma dhiiraati itti fufaa jabaadhaan isinin jaa baay'ee galanaaf galatooma